Oduijo Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed kaffaltoota gibraa olaanoo fi abbootii qabeenyaa waliin marii geggeessan. Koreen teeknikaa Somaaliilaand waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa wajjin mallatteeffame hordofuu miseensa paartilee mormitootaa fi paarlaamaa wajjin marii geggeessee jira. Odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasummaan kanneen tamsaasan gocha isaan irraa akka of qusatan poolisiin beeksise. Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo kun Waliif TVdha. Oduu keenya yeroo kanaatiif qabannee jirru isin biraan ga'a. Daani'el Tasfaayetii Agaatu Muraattiin wajjin ta'a. Ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed kaffaltoota gibraa olaanoo fi abbootii qabeenyaa waliin mari'atanii jiru. Waasni dinagdee dhuunfaa keessattuu kaffaltoonni gibraa amanamoon guddina dinagdee biyya keessatti qooda olaanaa qabaachuu Dr. Abiy fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin ibsaniiru. Har'a ganamas kaffaltoota gibraa amanamoo ta'an kanneen waliin dhimmoota ijoo ta'an irratti marii geggeessanii jiru. Koreen teeknikaa Somaaliilaand waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa wajjin mallatteeffame hordofuu miseensota paartilee mormitootaa fi paarlaamaa wajjin marii geggeessee jira. Odeemuusaa gabaasa dabalataa qaba. Somaaliilaanditti koreen teeknikaa Somaaliilaand kan waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa wajjin mallatteeffame hordofu miseensota paartilee mormitootaa fi paarlaamaa wajjin marii geggeesseetii jira. Koreen teeknikaa waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaand fi Itoophiyaa jidduutti mallatteeffame akka hordofuuf itti gaafatamummaan kenname paartilee mormituu waddanii fi usiduu akkasumas ammoo koree dhaabbii mana marii bakka bu'oota biyyattii wajjin marii geggeessuudhaan milkaa'ina guddaa irra ga'uu isaa marsariitiin horni dippiloomaat gabaaseetti jira. Korichi walga'ii wal duraa duubaan qaadhimamtootaa fi hoggantoota paartilee mormitootaa wajjin taasiseen waliigalteen walhubannaa Somaaliilaand fi Itoophiyaa jidduutti mallattaa'ee ilaalchise ejjennoo qaban ibsaniitti jiru. Kana maleedhas ammoo koreen teeknikaa kun qaamolee hawaasaatii fi qooda fudhattoota adda addaa irraa galteewwan waliigaltichaa gabbisan fudhataa turuu isaatis ibseetti jira. Koreen kun ilaalcha adda addaa hirmaachisuudhaan waliigaltichi fedhii fi yaaddoo qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa kan calaqqisiisu ta'uu isaa mirkaneessuuf akka kaayyeeffate ibseetti jira. Mariin walirraa hin cinnes ammoo geggeeffamaa akka turee fi geggeeffamaa akka jiru naannicharraa gabaasni bahaa jiru ni ifoomsa. Marii walirraa hin cinne kan dhimmicharratti geggeeffamaa jiruun ammoo kan wal qabateen qooda fudhattoonni waliigalteen kun torbaanota dhufan keessatti akka xumuramu tilmaamuu isaaniitis gabaasichi eeretti jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo dabre dhimmi ulaa galaanaa argachuu fi argachuu dhabuu Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuudhaati jechuudhaan eega dhaaddatanii turaniin booda osuma oolaniin bulin gaafa ammajjii tokko bara 2021 bara warra faranjoota yeroo dabre seene haarawa kana Finfinneedhaa fi Hargeysaa jidduutti sananni walhubannaa Itoophiyaa ulaa galaanaa argachiisuu isii dandeessisu waliif mallatteessuun isaanii kan yaadatamu yeroo ta'u waliigalteen Somaaliilaandii fi Itoophiyaa jidduutti mallatteeffamuu hordofuudhaan ammoo Somaaliyaa dabalatee biyyoonni gaanfa Afrikaa hedduun horuu dhiibuudhaan walitti gaarrinfataa turuun isaanii ni yaadatama. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessattis ammoo muddamni siyaasaadhaa hamaan dhalachuudhaan naannichatti yaaddoo fi sodaan nageenyaa yeroo sitti uumameeti ture. Yaaddoo fi sodaan nageenyaa yeroo sanitti uumame kunis ammoo dhahatuma oolee buluun qabbanaa dhufuudhaan har'a biyyoonni duraan jechaan wal darbaturraa hanga dippiloomaatota isaanii kanneen biyyoota walii keessaa qaban fudhachuu itti gahanii turan har'a ammoo nagaa taati jiru. Akka gabaasni horni dippiloomaat irratti maxxanfame kun ja'utti yoo taate koreen teeknikaa waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa jidduutti mallatteeffame akka hordofuuf itti gaafatamummaan itti kenname kun ammoo qaama qooda fudhattoota ittiin jee hunda dubbisuudhaan dantaa waloo waliigaltee kanarraa ni argame ittiin jee kan hubachiisu taajaameetis eeggamaatti jira. Naannoo Oromiyaatti namoonni miliyoona 6,600 ol ta'an gargaarsa namoomaa kan barbaadan ta'uun ibsame.
Sananni Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa fi Dhaabbilee Gargaarsa Namoomaa Idil-Addunyaa waloon qopheessan akka agarsiisutti Itoophiyaa keessatti bara 2024 namoonni miliyoona 21.4 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Namoota gargaarsa barbaadan miliyoona 6,600 qabaachuun Oromiyaan naannoo gargaarsa guddaa barbaadduudha. Itti aansuun naannoo Amaaraa miliyoona 4.9, Tigraay miliyoona 3.4 fi naannoon Somaalee namoota miliyoona 2.6 tartiibaan naannolee gargaarsa barbaadan ta'uu sananni komishinichi ifoomse ni mul'isa. Barri 2024 bara rakkoo walxaxaa kan hawaasa kanaan duraan rakkoolee biraa waggoota darban mudatan hin mudatin itti hammaatan ta'uu sanadichi akeekee jira. Haa ta'u malee hojiin gargaarsa namoomaa hir'ina baajetaa doolaara biliyoona 1 kan ji'oota 3 itti aananiif godhamuuf barbaachisu ta'uu mul'isee jira. Harargeetti namichi haadha warraasaa asiidiidhaan gubee ammallee seeraan gaafatamuu dhabuu maatiin komii dhiyeessanii jiru. Kennaa Darajee. Harargeetti namichi haadha warraasaa asiidiin gube seeraan gaafatamuu dhabuu maatiin komatan. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti ji'a 2 dura namichi haadha warraasaa asiidiidhaan gubee miidhe ammallee seeraan hin gaafatamiin jira jechuun maatiin komii qaban himaniiru. Hojjettuu waajjira geejibaa kan turte Aadde Ayyaantuu Mustafaa balaan asiidii kan isheerra ga'e amajjii 16 2016 yoo ta'u ergasii hospitaala ispeeshaalaayizidii Hiwoot Faanaa Yuunivarsiitii Harammayyaa kan Hararitti argamutti yaalamaa jirti. Namni haadha warraasaa irratti asiidii dhangalaase obbo Ariifii Hussein magaalaa Kombolchaa keessatti baajaajii oofaa ture. Nama qaama konkolaataa beekuu fi hojiinsaas konkolaataan wal qabatu waan ta'eef carraa salphaatti asiidii argachuu qaba. Akkasumas asiidiin miidhaa hamaa namarraan gahuu akka danda'u wayita baatiriin konkolaataa badu ittiin kaasuuf fayyadama waan ta'eef miidhaa isaa sirriitti beeka jechuun obbo Mustafaan kan dubbatan. Namni kun baatirii baajaajii isaaf jedhee asiidii waan bituuf sanarraa ol kaatee dursee qophaa'eera. Akka carraa guyyaa inni yakka kana raawwatu magaalaa guutuu keessa ibsaan badeera. Battala sana haala kanaan miliqus ergasii garuu qaamni nageenyaa hordofee seeraan to'achuuf yaaleen jiru jedhan obbo Mustafaan. Abbaa Ayyaantuu kan ta'an obbo Mustafaa Taayyee yakki raawwatame akkaan hamaa ta'us nama yakka kana raawwate seeraan gaafachuuf hojiin hojjetame garuu akkaan laafaadha jedhaniiru. Asiidiin nama gubuu caalaa rasaasaan nama obbaafachiisuu wayya. Kun yakka hamaadha. Akka yakkichaatti silaa hordoffii cimaan taasifamuu qaba ture jechuun xiyyeeffannaan gama qaamolee nageenyaan kennameef laafaa ta'uu himaniiru. Obbo Mustafaan intala isaanii miidhamte erga guyyaa muraasa wal'aanamtee xiqqoo bayyanatti booda ishee qabatanii waajjira poolisii deemuun akka poolisiin yaadarraa fudhatee ture isa waliinis nama shakkitu maqaa kennitee turte. Sana booda ani ishee qabadheen hospitaalatti deebi'e. Isaan ammoo dhimmicha achumatti gatan jedhan. Taatee mudate ilaalchisuun odeeffannoo jiru hunda poolisiitti himneerra. Haa ta'u garuu qaamoleen nageenyaa salphisanii ilaalaniiru jechuun obbo Mustafaan dubbataniiru. Dabalataanis waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii rakkoo dubartootarra ga'u qolachuuf dhaabbate. Wayita yakki sukkaneessaan kun dubartii kanarratti raawwatu hojiirraa eegamu hin hojjenne jechuun komii isaanii ibsanii jiru. Qaama dhimmi ilaallatu irraa furmaata dhabnaan gama miidiyaa hawaasummaan dhimmi kun xiyyeeffannaa akka argatu suuraan nama yakka kana raawwate kunis akka maxxanfamu gochuu isaanis himuun wayita yakki kun raawwate irraa eegalanii haga ammaatti homaa otoo hin hojjetiin erga dhimmi kun miidiyaa hawaasaarra faca'ee booda socho'uu eegalan jechuun dubbataniiru. Namni yakka sukkaneessaa akkasii dhala namaa irratti raawwate yoo hagam miliqe xiyyeeffannaan addaatti kennamee to'atamuu qaba kan jedhan obbo Mustafaan namni kun garuu miliquu fi jiraachuu isaayyuu namni adda baaseen jirus jedhaniiru. Maatiin nama kanaa magaalaa Kombolchaa akka jiraatanii fi obboleessi isaa tokko magaalaa Adaamaa jiraachuus himanii jiru. Obboleessa isaa Adaamaa jirutti bilbilanii akka iyyaafatan qaama nageenyaatti himeen ture. Qaamni seeraa garuu kana hin raawwanne jedhaniiru. Balaa kanaan rifeensi mataa ishee, fuulli ishee fi haga gadiitti qaamni ishee gubateera. Haga ammaa yeroo 2 wal'aansa baqaqsanii yaaluu argachuu kan himan obbo Mustafaan sadaffaaf qophiitti jirtis jedhaniiru. Iji ishee bitaa dhaamuuf deema. Dooktariinis yaaluu akka hin dandeenye nutti himaniiru. Waan hunda caalaa ammoo rakkoo xiinsammuu hamaa keessa seentee jirtis jedhaniiru. Dubartiin umurii waggaa 25 kun abbaa manaa ishee asiidiin ishee miidhe waliin ijoollee 2 umuriin isaanii waggaa 2 fi 4 ta'an qabu. Ijoolleen kunniin yeroo ammaa isaan bira jiraachuus obbo Mustafaan himaniiru. Yeroo namni kun Aadde Ayyaantuu irratti asiidii dhangalaasu daa'imman lamaan keessaa isa xiqqaa asiidiin tuquun miidhuu kan himan obbo Mustafaan tattaaffii fi tumsa ogeeyyii fayyaa hospitaala Hiwoot Faanaatiin amma daa'imni fooyya'uu himaniiru. Obbo Mustafaan hordoffiin poolisii dhibuu koomatanis waajjiraaleen mootummaa fi uummanni
hojjettoonni magaala isaanii akkaan isaan bira dhaabbachuu himaniiru. Keessattuu hojjettoonni waajjira geejjibaa bakka isheen irraa hojjettu wayita miidhaan kun mudate irraa kaasee akka ishee cinaa jiranii fi miindaa isheellee haga ammaatti kaffalaa fi akka jiran himaniiru. Waajjirri abbaa alangaa godinichaas isaan deeggaruu kan himan obbo Mustafaan hoogganaa fi hojjettoonni waajjirichaa hospitaala isheen itti yaalamaa jirtutti qaamaan argamuun birrii 80,000 deeggaruun gara fuulduraattis si cinaa jirranaan jedhaniiru jechuun dubbataniiru. Namni yakka sukkaneessaa akkanaa raawwate kun haga yoonaa maaliif to'annoo seeraa jala akka hin ooliin hafe adda baafachuuf waajjiraalee poolisii aanaa Kombolchaa fi godina Harargee Bahaa bira bilbilus bilbilanuuf hin kaasne jechuun BBC'n gabaasee jira. Odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasummaan kanneen tamsaasan gocha isaaniirraa akka of qusatan poolisiin beeksisee jira. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Qaamoleen odeeffannoo sobaa gama miidiyaa hawaasummaan tamsaasan gocha isaaniirraa akka of qusatan poolisiin magaalaa Finfinnee hubachiise. Poolisiin magaalaa Finfinnee ergaa dabarseen namoonni fi gareen magaalaa Finfinnee nagaa ta'uun hirriba isaan dhorkee odeeffannoo dharaa tamsaasuun hawaasni sodaa keessa akka galuuf tattaaffii taasisaa jiraachuu eeree jira. Qaamoleen kunneen magaalaan Finfinnee nagaa akka hin taane fi uummanni sodaa keessa akka waan jirutti odeeffannoo sobaa tamsaasuu irratti xiyyeeffachuun wacanillee jiraattonni magaalichaa seenessi dharaa fi gurra otoo hin kennine qaamolee nageenyaa waliin wal ta'uun nageenya naannawaa isaanii eegaa jiraachuu ibsee jira. Kallattiinis ta'e kallattiin ala namoonni fi gareen nageenya booressuuf yaalan karoorri isaanii waan milkaa'uu fi dideef tooftaa isaanii jijjiiruun gama miidiyaa hawaasummaan gonkumaa waan hin jirre ta'eera jechuun uummata burjaajessuuf yaalii taasisaa jiraachuu eeree jira. Haaluma kanaan tibbana magaalaa Finfinnee keessatti haleellaa raawwachuuf gareen dhoksaan gurmaan akka jiran fakkeessuun naannawa Saarbeet jedhamutti awutoobisii irratti boombiin dhohuu kan agarsiisu oduun sobaa tamsaafamaa jiraas jedhee jira. Kun dhugaarraa kan fagaatee fi magaalaa Finfinnee nagaan hin jiru jechuun odeeffannoo tamsaafamee soba ta'uun jiraattonni magaalattii hubachuu qabus jedhee jira. Qaamoleen nagaa ta'uu magaalattii hin barannee gama tiiktookiin ibsaa jiraachuu eeruun nageenyi magaalattii amansiisaa ta'e akka itti fufu poolisiin yoomiyyuu caalaa hojii nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuun hojjechaa jiraachuu mirkaneessee jira. Hawaasni aadaa odeeffannoo qulqulleeffachuu gabbifachuu akka qabu hubachiisuun qaamoleen odeeffannoo sobaa gama miidiyaa hawaasummaan tamsaasan irratti tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu beeksisee jira. Oduu gara biraatiin ammoo rasaasni shugguxii karaa seeraan alaa magaalaa Bahar Daar seenuuf ture humni 25 ol to'atame. Rasaasni shugguxii karaa seeraan alaa magaalaa Bahar Daar seenuuf kan ture kun baay'inni isaa 25 akka ta'es himamee jira. Rasaasni shugguxii daangaa Suudaanii ka'uun gara Gondaritti gara magaalaa Bahar Daar seenuuf ture to'atamee raayyaan ittisa biyyaa beeksisee jira. Rasaasonni kunneen garee finxaaliyyii faannoof darbuuf wayita sochirra ture ta'uu isaa himamee jira. Hordoffii qindaa'aa raayyaan ittisa biyyaa fi qaamoleen nageenya waloon taasisanii to'atamuu ragaan fuula raayyaa ittisarraa argannee ni mul'isa. Hojiin lammiilee Itoophiyaa 70,000 Saudi Arabiyaarraa gara biyyaa deebisuu torban lama keessatti kan eegalu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Hojiin lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti haala rakkisaa keessa jiran 70,000 ta'an gara biyyaa deebisuu torban lama keessatti kan eegalamu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Koreen biyyaalessaa itti aantuu ministeericha Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanootiin hoogganamu karoora lammiilee kanneen gara biyyaa deebisuuf ba'e irratti mari'atee jira. Dhaabbileen federaalaaf naannoo hojii lammiilee kanneen deebisuu kana hojjechuudhaaf filataman qophii akka xumuran itti aantuun dhaamtee jirti. Hojiin lammiilee gara biyyaa deebisuu kan milkaa'e akka ta'u hojiin baajeta ramaduu, loojistikii dhiyeessuu fi mooraa lammiileen deebifaman yeroodhaaf itti qubatan mijeessuu akka hojjetaman ambaasaaddarri kun ibsitee jirti. Daarekteerri tajaajila baqattootaa Aadde Xaayibaa Hassan gama isheetiin hojiin lammiilee gara biyyaa deebisuu dhaabbileen dhimmichi ilaallatu cimsanii akka hojjetan dhaamtee jirti. Moobaayilaa daangaa malee fayyadamuun sammuu guddattootaa miidhaa jiraachuu qorannoon ifoomse. Lakkoofsi guddattootaa dhibee sammuuf saaxilamanii dabalaa jiraachuu ogeessi xiinsammuu hawaasummaa Ameerikaa Jootaan Haayit qorannoo taasisaniin ifoomsanii jiru. Biyyoota akka Ameerikaatti kanneen harki caalu dhibeef kan saaxilaman moobaayilota ammayyaa daangaa malee fayyadamuu hordofee ta'uu ogeessi kun eeree jira. Sababa yeroo dheeraa moobaayila fayyadamuu irratti dabarsaniif yeroon maatii fi hiriyoota isaanii wajjin dabarsan daran muraasa ta'uunis himamee jira. Maatiin haalatti fayyadama moobaayilaa ijoollee isaanii murteessuuf to'achuu akka qabanis qorataan kun hubachiisee jira.
Har'aaf kan qindeeffannee oduu keenya galgala kanaa xumurree jirra. Nu waliin waan turtanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. Daani'eel Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.